ከተማው ላይ ሚዛን አሳጣዋት፣ ባላንሷ አሳጣዋት። በቃ በዛ በነፃነትም ደግሞ አትመራም። እውነት ለመነጋገር ዝም ብለህ ይሰጥህ እንጂ 60 እና 40 ብለህ ይሰጥህ እንጂ አንተ በራስ አቅም አትመራም። ሌላ ከጀርባ ማይታወቀው ማይታይ ከንቲባ አለ። ani wanti irraa dubbachaa jiru hadiiroo taphakaa dhaabbachuudhaan nama dhagaa oloo dhiibu. Harka fuunee bakka jirtanitti nagaa salaamanii keenya simbira haa ga'u kabajamtoota daawwattoota keenya. Akkuma beekamu gaadii heenya kanaa waa'ee bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa irratti qaamolee garaagaraatiin waan adda addaatu jaamaa jira. Akka namatti dhiheenyaan waan kana hordofaa jiru tokkotti wanti deemaa jiru dhibbaaf dhibbatti sirriidhaa sirrii miti. Garuu akkaataan itti deemuu qabdu akkami waan jiru gadi fageenyaan obsaan tasgabbiidhaan naamusaan laaluun hedduu barbaachisaadha. Magaalaan Dirree Dhawaa gaa ummata Dirree Dhawaa qofaaf osoo hin ta'in hawaasa Oromoo guutuu kutaa kudha takkaafuu akkuma magaalaa Finfinneetti onneedha jechuudha. Onneen namaatu qabnaan qaamni kaan hin dalagu. Dirree Dhawaatis akkasi. Magaalaa tana dabarsanii hannuunni taati hin taatu. Ammoo akkaataan itti magaalaa tana waan deemaa jiru kanarraa walanoo akkami waan jiru sanirraa waan takka lama dubbadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf tibbana gaa akkuma waliin argaa turre weebsaayitii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa irratti wanti hin fakkaanne wanti magaalaa Dirree Dhawaatiin hin malle deemaatu turte. Magaalattiin akkaataa addunyaan itti beektuu fi akkaataan kaartaa isii dimogiraafiin hawaasni keessa jiraatu wanti hundinuu hawaasa Oromootiin doomineet taatee jirti. Kanaaf jalqabaa kaasee maqaan siillee maqaa Oromooti, teessumti siillee lafa Oromiyaati. Walumaa galattu magaalaan Dirree Dhawaa seenaa fi seeraanis lafaaf lafee Oromooti kun waan takka shakkiin hin jiru. Sanirra dhaabbatee digaa namni hundinuu miira isatti dhagahame karaa adda addaatiin kan ibsachaa jiru. Nutis akka nama tokkootti waan kanarraa irra deddeebiidhaan dubbachaatis turre. Dubbachuu qofallee osoo hin taane qorannoo garaagaraallee taasisaa turre jechuudha. Qorannoo hoggaa jennu qorannoo seenaa dabarteetii fi qorannoo haala hoggansa magaalattiin amma itti hogganamaa jirtu jechuudha. Sanirra dhaabbannee hoggaa waa laallu wantoota ammatti gartee sirraahuu qabanii fi wantoota adeemsa keessa sirraahuu qabaniitu jira. Wantoonni gartee ammatti sirraahuu qaban tarkaanfileen amma magaalaa keessatti fudhatamaa jirtu kun yeroodhaaf iskiip akka taatu yeroodhaaf adeemsisii akka dhaabbatu godhuudha. Kuni waan ammatti gartee hojiirra ooluu qabu. Taan ammoo tan adeemsa keessa sirrachuu barbaaddu wantoota akka heera mootummaatii wajjin wal qabatee magaalaan tun gaafa wayyaaniin biyya qabattu magaalaa chaartaraa taateeti Somaalee fi Oromoo jidduutti rarraatee hafte. Federaalaas hin jaamte malee Dirree Dhawaa magaalaa federaalaatti miti hubadhaa. Federaala wanti jaamu Finfinnee qofa akkuma Itoophiyaattu. Magaalaan Dirree Dhawaa magaalaa chaartaraati. Chaartara jechuun akkamii yeroo takka Somaalee bulcha yeroo takka Oromoo bulcha. Akkasitti itti wal jijjiiraa bulchan malee magaalaa federaalaan jaamtu jechuudha. Magaalaa federaalaa yoo taate waa'ee isii murteessuun nama dhibu. Magaalaa Finfinnee fakkeenya yoo fudhanne akka mootummaan jijjiiramaa kun aangoo qabateen qabsoon Oromoodhaa gaafiin Oromoo jajjabduun takka waa'ee magaalaa Finfinnee waa'ee abbummaa magaalaa Finfinnee waan taateef qorannoon irratti gaggeeffamtee magaalaan sana akka Oromoodhaaf deebitu taasifame jechuudha. Dirreen Dhawaa ammoo Finfinneetti aantee waa'eensi ajandaa godhamee irra deebi'amee akkasitti gadi fageenyaa wanti irraa haasawamee fi wanti qorannoo irratti gaggeeffame hin jiru waan ta'eef mootummaallee yeroo sanitti magaalaa Finfinneetii wajjin wal qabsiisee waan san furmaatatti kennuudhaaf hojimaanni hojjetame hin jiru jechuudha. Akkumaan viidiyoo kanaan dura irratti haasee ture yeroo muummichi ministeeraa Harargee dhufee galma Calanqootti hawaasa Harargee lamaaniitii wajjin marii gaggeessaa ture gaafiin tun kaatee turte. Dirreen Dhawaa Oromiyaa jala nuuf haa galtu wanti jedhamu gaafatamtee turte. Muummichi ministeeraa yeroo sanitti biyya wayyaaneen diidirra waan dhufeef yeroo sanitti waa'een Finfinneetu gana irratti hin hojjetamne waan ta'eef waa'ee Dirree Dhawaa kana deebisaa qubsaa akkasitti hin kennineef. Ta'us garuu ammoo wanti kuni ammallee kasarachuu qabuun gameenyuutiin ga'u mootummaa federaalaati jechuudha. Kana godhuudhaaf maaltu nurraa barbaachisa? Fakkeenyaaf qabsoon amma eegalamte tuni waan guyyaa lama asitti hooyi jaanii wal jala feesbuukaa fi tiktook irra ooriyanii tumachii wal doorsisanii kaanis hoggaa doorsifame badee kaanis doorsisee moodhe jee mana galu no tanaa miti. Qabsoon amma eegalamte tuni qabsoo takkaffaa obsa feetu, qabsoo murannoo feetu, qabsoo kutannoo feetu, ammallee wanti jabduun qabsoo naamusa feetu jechuudha. Naamusni yoo keessa hin jiraanne qabsoon nama dhagaa oloo dhiibu. Dhagaa osoo oloo dhiibu jirtu yoo ati kana miillee silaa shirkiidhaate dhagaa san sirra gaddeebi'eetuma daaraas godha. Dhagaan ichi gubabboo osoo hin ta'in ati kasilaa dhagaa dhiibaa ture sanuu daamee taate jechuudha. Kanaaf waa'ee gaafii eenyummaa abbummaa magaalaa tanaarraa hoggaa haasofnu naamusa eeggachuu danda'uutu nurra jiraata. Namni tokko tokko afaan dheeratanii warri daangaa dabranii waan ta'uuf waan hin taane hunda walii lallaaquutu jira. Laal jara keenya wanti hubachuu qabnu gaafii nama gaafachaa jirru kuni gaafii lubbuuti, gaafii eenyummaati, gaafii jiraachuuf jiraachuu dhabuu Oromooti.
Gaaffii namni kanuma keessa dhufee dantaa dhuunfaatiif jecha rooba keessa dhukkee kaasuu miti. Namoonni tokko tokko walitti bu'insa takka ammoo walitti mufii nama dhuunfaatii wajjin qaban as keessa waan ibsachaa jiran fakkaatti. Noo sanii miti bar dubbiin wanti marraa haasawamaa jiru ajandaa wanti irraa dubbatamaa jiru heerri mootummaadhaa kan magaalaa Dirree Dhawaa chaartara jala galchee Somaalee fi Oromoon waggaa waggaatti akka irratti hojii jijjiiraman taasisan inni san dhibbatti haqamee akkuma magaalaa Finfinnee Oromoo bulchaa jirtutti beekamtee Dirreen Dhawaa ta'e Oromoo haa taatu malee wanti raasawaa jirru waa'ee nama dhuunfaa waa'ee hooggansa dhuunfaa kadheen gaddaa aangoorra koree biraa aangoorraa guutii miti bara. Bulchiinsi fiifuu akkuma keenyatti nu wajjin itti rakkachaa jira waan kana. Ni beektan akkas ta'u mee osoo waan kana gadi fageenyaan ani irraa haasofnu duratti mee viidiyoo bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa kabajamoo kantiibaa Kadiir Juwaar waggaa takka dura Waaltaa TVdhaa wajjin intarvii taasistan mee dhageeffannoo Waaltaa TV dhageeffadhaa mee sirriitti viidiyoo ta'u. ከተማው ላይ ሚዛን አሳጣዋት፣ ባላንሷ አሳጣዋት። በቃ በዛ በነፃነትም ደግሞ አትመራም። እውነት ለመነጋገር ዝም ብለህ ይሰጥህ እንጂ 60 እና 40 ብለህ ይሰጥህ እንጂ አንተ በራስ አቅም አትመራም። ሌላ ከጀርባ ማይታወቀው ማይታይ ከንቲባ አለ አቅጣጫ የሚሰጥህ ይሄን አርግ ብሎ ለአንተ የሚሰጥህ አንተ የሚሰልልህ አለ። ካስፈለገ ይሄን አጥፋ ይላል፣ ይሄን አርግ ይላል። ምንም አማራጭ የለህ። አላደርግም ካልክ የሚትሄድበት ቦታ የሚወስዱ ቦታ ይታወቃል። ስለዚህ የነበረው ነገር ላይ ለስም ስያሜ ነው የተሰጠው የነበረው እንጂ ከተማው የሚመራው ሌላ አካል ነው ከጀርባ ሆኖ። አዲስ አበባና ድሬዳዋ ፌደራል ከተማ ነው ብሎ በህገ መንግስቱ ላይ አስቀምጧል የፌደራል ከተማ ብሎ። ሌሎች ደግሞ ግን ህገ መንግስትማ አያውቃትም ድሬዳዋ። ከየት መጥቶ ያውቃታል? አያውቃትም፣ አላስቀመጡም። ያው በመግባባት ደረጃ እንግባ ዝም ብሎ አየር ላይ እንደ ሌላው በራሳችን ህግ ማውጣት አንችልም። ከኛ በላይ ደግሞ የሚያዙም በፌደራል አብዛኛው ይሄ ከተማ እውነት እየገደለ ያለው የፌደራል መስሪያ ቤት ነው። ሁለት መንግስታት አሉ ማለት ይችላል። አኩን ቪዲዮ ተነራ ወሊ እንደገኘቲ መጋላን ቱኒ ዲባን ዲበቲ አንጎን ሲ ካንቲባ harkaውን jirtu je ካንቲባን akkuma nama tokkotti akkuma gaggeessaa tokkotti magaalaa tana hoogganuudhaaf hirmaannaa isarra jiru taa'isa malee akka kaantiibota magaalaa Finfinnee, magaalaa Adaamaa, magaalaa Maalmaalii akkasii miti. Magaalaan tuni kan hoogganamtuun federaala irraa inumaa qaama gartee waan kana god yookaan dhiisiin jiruutu jiraa jira. Dhugaadha akkuma amma Kadiiroon afaan isaatiin dubbate kanatti wanti magaalaa Dirree Dhawaadhaa akkasitti kun hooggansarra jiru dhibdee jirti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Hooggansi magaalaa tana hoogganaa jiru ifiifuu magaalaa tana itti rakkatu jira jechuudha. Maal jee gama baajitaatiinis magaalaan tun Oromiyaatti cittee Oromiyaa jalan jirtu, Somaalee cittee Somaalee jalan jirtu. Sinigalee akka magaalaa Finfinneetti federaala jedhamtee dhibbatti wanti isii beekamee caqaamee jiru je magaalaa tana. Akka gartee bishaaniin isin goggooyine akka hurxummiin hin duune jaansan magaalaan tun akkasii je tun dhuguma jirtu. Kanaaf amma rakkoota nu furuudhaaf Kadiirootti qofa qabuun Kadiiroo arrabsuun rakkoota nu furti. Yookaan immoo Kadiiroo aangoo raabuusuun rakkoota nu furti tasuma furu. Rakkoota nu furuudhaaf furmaanni akkittiin jiru maali? Obsaan, murannoodhaan, mariidhaan itti deemamee waan kana ajandaan amma deemaa jiru kun akka muummicha ministeeraatii fi paarlaamaa biyyattii bira gahee murteen achirraatti kan nam taasisuudha. Asii Kadiiroo arrabsi waa'ee rifeensa isaatiin, waa'ee uffata isaatiin, waa'ee suuraa isaatiin natiin kuni barre dantaa dhuunfaatii fi gartee faayidaa dhuunfaa isarraa barbaaddee waan dhabdee si fakkeessa malee rakkoo san furuudhaaf waan tokko furmaatan ta'u jira fa'i. Karasiin osoo hin tahin bulchiinsuma san yoo jiru walitti dhiyaannee isinoo kam keessa jirtan rakkoon tun nu qofa bira jirti moo isin qofa biraas akkasumas jirti jennee ifaa ifatti wal gaafannee wal mareennee waan jiru sirreessuudha jechuudha. Gama biraatiin ammoo wanti gartee ololli sooshaal miidiyaa kana deemaa jiru hiriira magaalaa Dirree Dhawaa keessa bahame irraa itti muddi maal jedhamee wanti sooshaal miidiyaa kanatti afarfamaa jiru roon dogongora hijiba soba guddaadha kanaan hin sobamina. Hiriira mooyyaalee itti bahame faadha hiriira Dirree Dhawaa jedhanii fuudhanii miidiyaan gurguddaan silaa maqaa qabu fuudhee ofi jiru. Jarana wanti irraa dubbachuu jirru waa'ee gartee as keessa gurra barbaadu foloora harkachuu miidiyaa guddifachuutiin jarana beekaa. Yoo gartee daamtaa dhuunfaa kan barbaadu taate wantoonni biraan jira deemu faannoo faarratti gartee olola baniitiiti gurra harkadhu fannoon akkasii nama qalte akkasii nama gootiji ni dandeema bara fara saniinis. Saniin ala yeroo gartee manni keessan diigamu jirutti yeroo qabeenyi keessan gubachuu jirutti as keessa gartee waa funaanuudhaaf obboleessa kee jalaa waa hatuudhaaf takka waan abbaan qe'ee waalee hatuudhaaf fiiguun sirrii miti kun maaliif atis waliin gubattaa jechuun waan sanatti olii batte. Kanaaf ololoota adda addaa soba gurguddaa hin fakkaanne waan akka hiriira waan akka maalmaaliitti sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiru kana jalaa dhawaa hijiba. Rakkoon tun ammallee kasarrooytuun mariidhaani malee hooyii guyyaa lamaa sadii sanii miitu. Tun dhimma waggaa 150 guutuu Oromoon itti rakkachaa itti cinqamaa itti buqqa'aa
ittillee gartee salphachaa ittillee gudeedamaa turte kun. Dhimma kana ammoo arra akka ta'eettuu eegalame hoggaa eegallee ammoo mariidhaan akka rakkoon biraa dhuftee waan kana harkaan gufachiifnetti waliin tarkaanfachuun hundootu nurra jiraata. Wanti na diraas hin jechuu barbaadu namoonni tokko tokko warreen as keessatti gartee dhimma kana dahoo godhatanii namoota dhuunfaatii wajjin walitti bu'iinsa uumuu feetan waan akka keessan dhiisaame. Qabsoon tun akka galmanuu geessu irratti waliin haa xiyyeeffannu. Fakkeenyaaf Khadiir Johar waa'ee rifeensa isaatiin takka waa'ee eenyummaa isaatiin takka waa'ee icitii jireenya dhuunfaa isaatiin isa arrabsuun rakkoota hiitan akkuma daranuu nu harkaa baddu takka akkuma inni gartee aarii abdii muratus taasiste malee waa takka furmaatan taatu jira keenya. Kanaaf waa'ee nama dhuunfaatichi dhiiboo osoo hin tahin rakkoon tun rakkoo heera mootummaatii fi sirnoota dabranii fi sirna amma biyya bulchaa jiru wajjin wal qabatudha malee rakkoo nama dhuunfaatii miti. Khadiiroo yoo barbaachisaa ta'e biroo aangoo irraa bu'uu danda'a. Rakkoon furamtee hin furamnetti fufti. Kana caalaa saniif inni kun akka rakkoo tana agartee yoo xiqqaate furuullee yoo dadhabe karaa qabsiisuuf isatti manxannee isa deeggarree suutatti obsaan wal dhageeffachaa deemnu qofa malee sayina la afaan dhedheeratanii waa takkatti hin jiru suuraa kaa'oolaa maaliin kuni uummata akka rakkoo tanaaf furmaan taatu. Ani wanti irraa dubbachaa jiru Khadiiroo taphakaa dhaabbachuudhaan miti. Kana sirriitti hubadhaa. Waan amma eegalle tanaatiitu hara biraan nu harkaa jijjiirame. Dhimma kanaa wajjin wal qabatee deebisaa bulchiinsi magaalaa Diree Dhawaa kan nuus obsaan eegganna. Maaliif waan kana eegallee irraa kan lafa dhiisuu hin qabnu. Bulchiinsinis waan hawaasni kanatti wacuuftan waan uummanni keenya amataa gadaa akkana boo'uuftana gabbahee yoo hin dandeenye jara keenya hin dandeenyu waan akkanaa jira harkaa jechuudha. Yoo danda'e ammoo sirreessuu hanga danda'ametti. Yoo ammoo tumsa barbaachise kanaatiitti gartee tumsa nu barbaachisa nu gargaara jechuudha. Wanti rakkoo tana keessaa nu baasu kana gama bulchiinsaatiinis. Rakkoon tun harka tokkotti isin irraa cituudhaaf qaamni lachuutu wal dhagahuun dirqama jechuudha. Qabsoon tun maal feesisti naamusa feesifti. Wal dhageeffachuu marii obsa feesisti. Rakkoo magaalaa Diree Dhawaa wajjin wal qabatee deemaa jiru kana gaa itti dhiyeenyaanis qorachaa jirra. Ammallee gartee waan adda addaa gabaasota qorannoo fi wantoota achirraa bahan takka ammoo wantoota dhokatanii hanga ammaa hin mul'atinillee barbaannee fattashinee akkasitti isin biraan geenya isinillee gaa akkuma kanaan dura gaafii teessan obsaa fi karaa seera qabeessa ta'een gaafachaa turtan akkasumatti jabaadhaa itti muddaa tuufaan isin jaa nageenyaa jiraadhaa.